Ani abbaan koo yeroo haati koo laafaa kulaataatiin Harmee maaliif hin agartu? Ayyaana kan takka dabarsinu isaan Lafa seenu qabu. Mana bulaa kennan sana baafatu. Ani abbaan koo yeroo haati koo garaatti nabaattu balaa konkolaataatiin narraa du'e. Ani abbaan koo suura isaa yoo ta'e malee aladhee san argine. Garuu ani sodaa baay'een qaba. Haati koo dhibeewwan qabdi. Dandeessee baay'ee hin hojjettu. Dhaalii warri shishiidhaa kennanii hin jiraatti. Garuu obboloota sadii qabdi. Isaan ishii jaallatan. Sababbiin isaayyuu qabeenyi warri ishiidhaa kennanii ishii jibban. Haati koo nama beektuu fi arjaa waan turteef warri ishii qabeenya isaanii ishiidhaa qofa mallatteessanii du'an. Wanta hundumarrayyuu kan na gammachiisu garuu haati koo bakka hundumayyuu buuteen na guddifte. Ani amma baradhee kutaa 12ffaa keessan jira. Yeroo hundumayyuu fuula haadha koo laaleen fuulli koo ifa. Gammachuu karaa haadha koo argadhe nan dhaba jedhee hin yaadu. Maaliif? Kan maali? Fuula guutuu Lakkii calma jedhee kananii waa'ee mobboliiwwan koo kana maal waa'ee obboloowwan kee maaliif ni yaaddaame? Anaan maal na dhiphista? maalan godharee isaa wajjin dhaladhee kananii isaan agartanii si malee maala. Aan beeku maala oomishan ati waa'ee fayyummaa tokko anu si jira anu guddadhee bakka guddaa geessi waan dabarsu anu obbolaa keessa hin caalisi maaliif akkas yaadda? Kamitti waa'ee isaanii ishee waa'ee fayyaa koo yaada ilmoo koo maal godhatte? Maalaan oomishan Kamu ya duka dua kali mari. Atau si harganya jodoh sah, lubu kali mari. Dua kali berbaruan sih. Sebab di kalinya di sini dua kali berbaru. Karena ada wajah ni. Karena kamu orang dah pun mana berusaha dia mari. Aku gak usik. Tulis saya. Duretti! Dure! Come? Lakkano suma barbaadee tanani. Kophaan spesi. Soalnya dua agartuu maaliin jirtu moo eessatti? Agartuuni barumsa diigde. Barumsa deemte? Seesoo sii fidu? Qaanuu dhaggeeffata. Lakki rakkina qabu dhageessii. Fuulli keessan nagaa miti hoo? Lakki anoo waa'ee fayyaa kootu na yaaddesseeti. Ani illee otoo du'eeyyuu homaa miti. Mucaadhuma koo agartuu akkattan guddisees nan beekaa obboleewwan koos nan jaalatanii namuma iyyuu qabdu. Waanuma isheetu na yaaddesseeti malee. Maal akkas hin jedhiin dhiisi ishiidhaafis waaqatu jira barachaa jirti miti kunoo
Kana caaloo maan taatu ishiin waanuma keessan kana siiqaa malee ishiin homaa tokkoyyuu hin taatu. Rabbitu beeka kaasa rabbi Isa nuumetu beeka maal akkasitti yaadiin haadha agartuu qofa. tole ka. Isinis hin fayyitu homaa miti. Rakkateetti rabbi haa jedhu faayidoo mucaa kootiif jiraadhe iyyuu waan tokko. Waan tokkodha. Duula maal jechaa jirtaa silkii bilbachaa? Maal isiin irraa galmanii nutti fakkaate? Meetu waan tokko ulfeessitee hin dadhabdu mee kitaaba dubbisnee haa ta'u qorbaanis jala ga'eera. Tole haa ta'u. Mana yaalaa dhaqxammoo? Mana yaalaa dhaquullee dhaqeera garuu waanuma jijjiiramu tokko hin arganne. Qorichas naa laataniiru. Kanarraan kana immoo qorichi isaas humnaa ol qaala'eera. Waanuma godhu isaayyuu hin beeku agartuu kootti immoo sodaadhee na jalaa siqiittee dheetananii barnoota irras jirti. Waaquma beeka. Waaquma beekan siqiiqina. Ishiitti ni miinaan siqiitti barumsa irra jirti. Barumsa ishee haa xumurtu dura. Tole akkuma jette akkuma jette rabbi haa jedhu maal abbaa kan godhan maal ammoo. Hin jedha homaa miti. Dhiisaadha agartuu akkasitti yaadda'iin. Agartuunis immoo yoggootii gadditu kan eeguu argitu ishiinis immoo waaruu dandeessi. Isheen gadda kanarratti argaa jirti harrayyuu na gaafatteetiniin waan man jedhuuni wallaale. Ofirratti mul'isiin. Rabbuumatu beeka qaba. Isa beeka. Yeejiitu ko? Tokko. Inti akkanumatti otumaan dhalaan qabaatiin hafnamtee. Kan akkana hin jedhin nuti jaalalli qabnuyyuu nuuf gaadha. Maaliif dhalammoo Waaqayyo yeroo isaatti ergee nuuf kennuu danda'a. Ati kana jettee itti yaaddee maaliif Waaqayyo yeroo isaatti nuuf kenna waan ta'eef jaalalli nuti qabnuyyuu nuuf gaadha. Akkasuma jedhu. Baguma kan kootaati. Dula! Dinaan! Dula! Kottaa mee? Ijoollee kottaa gadi bahamee maaliif manuma ooltu moo? Baguma maali? Maganda. Kottaa moo? Hinteessan isaa? Baguma? Jala. Yeekoo. Nagaa. Maali manatti ukkoo ammamtaniitu moo haftanoo isinoo? Maali dubbisuu lafa jala bannee malee illee rakki. Akkasii. Ammoo maal taanan ijoolleen gadi hin baatu hin jedha. Moo wanti as hin balleessine qabna? Rakkoon hin jiru. Karas taanaan gaarii. Rakkoon hin jiru. Sinna kuma miti? Jirra kun. Agartuun barumsa deemte? Barumsa deemte. Mataan isaa kanaa immoo maal fakkaata? Cirfiggiidhuma oddoo keenya duubaa sun fakkaata. Maal muradhu naan itti dasirii? Tankee laanime filamee takkatti bareeda. Hin bareedaa? Isa kana Sirreeffatu malee ta'u. dubbisa kanatu si muddanatti fakkaate. Xiqqoo. Bisumatu biizii Akkasii haa ta'u. Sinna kumaayi? Jirra. Kumaan jettan? Nageenya hunda caala. Agartuun koggaa mana barumsaallee deemtu nama na haasofsiisu illee hin qabu. Akkanumatti isinis mana keessaa gadi hin baatanii achuma keessa teessu. Waa'ee maal rakkoo maalii qabaa? Jechaan xiqqoo ishii nuti si rakkoon hin jiru kanaaf yaaddayina. Jabaadhaa gaa. Haa ta'u ishii rakkoon qabu malee. Jabaadhaa.
Ogo. Maal mana daragdoo? Maal daragu? Naguamta? Nagala. Kakkamittoot? Ano manje? Maarri mana daragdaan hin daragu? Laki natti toludha dideetiniin taa'umsi natti baay'inaan. Maaflaa kana keessatti nutti bakka seera silaanoo. Anaan beelamee mala. Maaliif? Waa si gaafadhadhee naamu. Ati maaliif nu faana naasoftu nu agargatu yeroo dheeraa booda miti. Dhiisame ani kan yaadu waan biraadha. Sinuma waa tokko yaaduun beektan. Harme maaliif hin agartuu jettee na moggaaste guyyaan oolee bulee amma guddadhaa deemu na keessatti bubbulee anis immoo sin gaafadha jedheen nan dhiise armamee natti maaliif hin agartuu jettee maqaa koo na moggaaste. Yaa mucaaqo. Seenaan isaa gabaabaa miti. Hoggusi garaa kootta si baadhan ture. Abbaan kee balaa konkolaataatiin du'e. Haa ta'uyyuu malee duman akkatti jiraadhu baay'ee rakkadhe si gaafa inni du'u suni waanuma agartuun koo na jaame wayii natti fakkaate. Baay'een gadda cimaa tokko natti dhagahame. Atis garaana jirta abdii siin qabu. Waanuma isaayyuu hin beeku bakka raftii fi waan natti dukkanaa'e. Waanuma godhu dhabee tanan cumaan gaafaatii dhalattu waan agartuun koo baname wayii natti fakkaata. Dhuguma harmee koo. Ifa guddaa wayii waan gadi naa bu'e natti fakkaate. Kanaaf ani agartuu koo siin jedhee bareedduu koo. Dhuguma harmee koo atanaaf jireenya kooti yoomiyyuu taanaan utuun si qabuu maayyuu nama atanaaf qixxee dhibbaate. Abbaa siyoon qabaachuu baadhe akka abbaatti kunuunsitee guddistee akka nama waan hundumaa guuteetti na guddisteetta yoomiyyuu wanta kamiyyuu natti hin mul'isneet atanaaf jireenya kooti harmee koo siin qabaachuu kooti na boonsa yeroo hundumayyuu siin haadha akkanaa naa kennu kooti ijoolleen hunduyyoo ta'a haadha akka kee qabaatanii natti tolata harmee koo. Tole garbiitti koo. Tole gaddiin immoo ishee ani nyaarri kee gadi cabee arguun barbaadu. Gaddootni fayyaa naa ta'e malee ani immoo bakka guddaa ga'e akkasii dabarsu nan beeku. Waa'ee obbolaa kee immoo iyyaadii amma taaneetiin walitti galleetiin ajjeesuu. Maaliif? Maanni yaaddoon kee maanni kan si dhiphisaa jiru? Ani kana yaaddes ani kana yaadu waa'ee qabeenya maatii keenyaati. Obboleettiin keenya gaarummaa maal hojjetteeti isheen kan qabeenya maatii keenya irratti dhuunfattee ta'u kophaa ishee irra diriirfattee ta'u akkasitti fayyadamti. Gaarummaa hojjettee miti beeki waanuma ishee jaalataniif ishiidhaaf kennanii deemanii beeki. Maal nuti dhala isaanii miti nuti. Kun si dhiphisuun qabu waan salphaatti furamuu danda'u. Maqaa salphaa ta'een ofirraa hiikuu hin dandeenya koo ishiidhaafis taanaan. Kanaan booddee waan ta'u taasisneetiin qabeenya warra keenya shirkaa fudhachuun hin dandeenya. Kanaan booddee bakka qoricha qotuufii qabna dandeetiin. Bonna qonnaaf. Karaa kamiin danda'ama laata? Isa dhiisi. Kana harka fudhatu. Ana ta'u ofii kooti karaa ejjenno mataa koo fudhadhee ta'u nan kaasarra. Ati hin dandeessa? Nan xumura ofii kooti. Ati hin dandeessa jechaadha? Otoo yaaddeeti maqaa ta'e dandeenya. Kaa inni boofa isaaf dhiisuu qabna. Inni maal nama mitiin dhiisnaa isaa irratti. Boofa inni. Kan amma yeroo gabaabaa keessatti harka keenya galchuun. Garuu diina jaalalli haadha agartuu fi agartuu gidduu jiru baay'ee na inaasisa. Garuu waan jibbitti fakkaata ta'u. Jibbuuf osoo hin taane akkasumatti jaalalli isaan gidduu jiru haadhaaf ilmoon akkatti kan wal jaalatu ilmoon akkatti haadha yaaddi haati akkatti ilmoo yaaddi baay'ee na garraama baay'ee nama hawwata. Dhugaa dubbachuu fi jaalalli isaan gidduu jiru baay'ee nama inaasisa baay'ees namatti kan beektamu.
Isa kene dipatina. Ada tu tumor, ana mata apa tu tumor. Amma anafati yeroo dhiyootti wal agarree waa mari'achuu qabna. Haa ta'u rakkoo qabu. Yeroo gabaabduu gidduutti Isi waan mari'atan garishii dabarsu. Yeroo gabaabduu keessatti dachee kana gajjallaatti garishii dabarsu. Akkamiin kana gochuu dandeessa garuu Isa dhiisee anumaaf dabarsinis. An danda'as. ati bofaa mitiiree sii dhiiseera. अगर तू में कौन और मैं वो नाम देखी दुरेतीनी वामी तननी हालिशी सिमतिन तुले करशी लब्धनती फक्काते तकीती करशी कनती केने Rakkattee. Naannoon beekamu akkasumatti fakkaati haaluma ishee irratti fuulli illee namatti hin tolu kan namani Shaabinan keessaaf. Bireetti. Oh! Bireetti maal hojjetaa gadi bayyuu? Banadhuu seeni. Seeni agartuu. Bireetti. Akkamii naguma. Fayyaadha. Naguma. Kamitti ol kanadha? Har'aadhuma gaariidhaan oole seen. Anoomee mana barumsaatti dhufeeyyuu. Akkamii barnoonni akkam ture? Barnoonni gaariidha. Maaliif fuulli keenya? Mataa kun dhukkubaarra waan isaan beeku yaagartuu maalan beekan. Maal si argate? Ammaa isaayyuu beeku gabaasii irraa akkatti naquu qabu birrii isa bakkaan qabu. Waa dureetti kun. Homaa hin yaaddanne armeenis kunoo birrii dhaqiitii itti kenninaan jette. Kanaaf ittiin bitadhu rakkoo hin qabu. Ishii agartuu koo galatoomaa burteedhaanis na galatoomi jedhiin. Ishi rakkoo hin qabu kun wal gargaaruun aadaa keenya waaqessi kana jaalata. Agartuu dhaan? Banadhu seen? Ibsaadha jirtu? Ibsaadha jiru. Gosa maaliitiin? Keestiriidha. Keestiriidha. Yoomitti gala? Boru gala kanaaf anis jarjareen isinitti kennamuuf ka'e. Akka rakkoon qabu galgala kana siif hojjenna. Ganama goodeen fudhattaa rakkoon qabu. Anasaa ittiin rakkoon qabu garuu akkamii armeen kee hojii kenna? Armeen kunniin waan jettu isheenis keessa isheen dhokkattee jirti. Ani otoo armeen koo waan tokko taatee otoo rakka keessa obbolaa dhiiraallee qabaadhee obbolaan dhiiraa na bukkee dhaabbatan jedha. Otoo armeen koo waan tokko taatee mul'atan seenuu qabu. Ishii dhumtiyyuu isheen immoo keessa isheen dhokkattee bakka yeroo waan ta'e ishii gaafadhu natti himtuu garuu ani immoo keessi koo shakkeera abjuu koo siraadheera waan isaan beeku waa'ee armeen koo sun mana yaaddessaa jira. Dhiisatti yaaddeeyini rakkoon qabu wal bira jirtu waan si yaaddisuun qabaatiin akka obbolummaattis taanaan immoo rakkoon qabu nuti ammas gibbii kana keessa jirutti suuqee dhaabbachuu dandeenya. Kanaaf waan rakkattee hundumaa kootu nutti karaa si deeggaruu dandeenyu si deeggara. Kanaaf ati yaaddeeyyuu waan nuka beeku. Inni deeggarsa dhabee miti qabeenya dhabaannee miti dhabnee miti qabeenyas qabnaa kan nutti hin bulun dhabee miti. Armeen koo hin jiraanne qabeenya irra jiru kun anaan uumanaaf hin godhu. Armeen koo qabeenya tokkichaanaaf armeen koo guutuu waan tokko taatee ani lafa seenuu qaba. Obbolaashis isaan irra ishii jibban kun gaafa ishiin duute immoo qabeenya sun ifa irraa fudhatu. Anis immoo lafa seenuu qaba. Waaqni jira. Haa ta'u beekaa armeen koo na eegaa jirtu waan ta'eef boruu ganama sinirraa fudhatu. Garuu wanta addaa maal waan beekus illee hin qabu garuu yommaan duuba isaanii darbe
faaziriishin jiru jechuudha kan nagaa faaziriishin irraa addalan beektaa mukkuma kan taate waan akkasii miira haarii keessa galtee waan akkasitti dhaga'ame xiqqoo faaziriishin immoo dhukkubaa jiranitti fakkaate kan maatii sun sodaatteetiin akkasitti waa'ee faaziriishin yaadduufti malee waa biraa jiranitti fakkaatu jiru. Ay kamaa godha mana biyya addessati kophaa ta'uu inni kunis itti dhaga'ama qabeenyi duwwaanis immoo mata akka faayidaan qaba garuu waan isaanii jira nama rakkoo waan jiru qabeenyi waan godha faayidaan jira. Gabaan ayyaana dhiyaatee ayyaana har'a gabaadhaan deemu. Dandeenyee deemateeti dureetti fayyadamu. Rakkoon qabu dureetti wajjin dandeema ayyaana dhiyaate akkattanii bakka akkattanii eeggachaa jiru harmi ayyaana isaa akkamitti akka dabarsinu isaan beeku. Nutti toletti gagaraa keenyaatti nyaannee dhumee wanneen dabarsinu. Haa ta'u harmee akka fedha waaqaa ta'u amma dhaqeen dureetti bakka gabaa ganama yoo ba'u wayyaa. Gabaa ayyaanaa baana jedhee harmeenis immoo dandeenye bahuu dureetti wajjin bayyaan jirti. Tole maal rakkoo qabatee waliin deemna? Ishee bakka asumatti na eegi dhabtoota gurgurtaa dheeraa bita. Ishee tole. Tentere, itu merah wakar. Akkasuma ati garuu waan ati akkasitti si guddiste maal ayyaantu taate? Maaliif akkas jette? Rakkoo jira moo? Dhaltuu koo yeroo hunda sittani madha jedhee karaadhuma dhabe. Maali wanta baay'ee jira moo seenaa baay'ee qabda haadhaaf abbaan koo maal ta'an? Haadhaaf abbaan koo waan ittiin na guddisan dhabaniitiin homaa hin qabnu hiyyeessa du'aadha mana namaatti na gashan. Isaanis immoo warri guddisana fudhatan immoo narraa du'an beekaa balaa makiinaatiin. Ittummaan makiinatti sirraa du'an jajjabaadheenumaan bakka mana namaatti galee ta'uu dhibdee qaxaramees waan koo hin dubbatamu. Waan an jedhee dubbadhus hin qabu. Duree koo ati yoomiyyuu yaadda eenyutu naadhaaf abbaa qabaatee akkasitti biyya caale namni naadhaaf abbaa hin qabne hunduyyuu jiraate atis jiraattee irra geesse. Maaloo agartuu koo akkas hin jedhiin kaanii nama mana namaatti guddatedha. Haadhaaf abbaa mi'aa isaanii homaa tokko hin beeku. Waan an nyaadhee buluyyuu hin qabu. Kunoo ammayyuu hin agartanitti mana kiraatan galaa. Waan an uffadhee buluu hin qabu. Namatu naaf kenna ani carraa koo rabbi waan an godhee hin beeku. Gaafuma uumamayyuu uumama koo osoon dhiisee raadhe. Baay'een ofitti gadi. Uumamu keetti yoomiyyuu hin gaddiin. Ati nama kaayyoodhaaf uumamuu malee nama badiidhaaf hin uumamne. Kana caala yoom naa darba jedheen. Hin darba lakke. Maaliif akkasii yaadda? Armeen koo akka armee keessatti jiraachaa jiru. Yoomiyyuu unuyyuu siif jira. Otoo isin hin jiraanne ta'ee immoo yoo namni yeroo na nyaata.
Sinumti garuu bakka naaf jiraattan. Rabbi immoo iddoon haadhaaf abbaa dhabeetti isiniin bakka naa buuse. Agartuu garuu akka koo hin ta'imne maaloo haati keessumaan taatu akka koo namni kamiyyuu ta'uu hin barbaadu. Harmeen koo jiraatti yoomiyyuu rakkoo keessan garuu immoo gaafa harmeen waan tokko taate akka rakkadhu namni kanaaf ture yaaddeen yoomiyyuu siif jira amma hin deemnaa fi gabaabsuu jechaa jira. Tole hin deemnaa agartuu koo. Baay'ee namatti tola gahee warra keenya namatti tola baay'ee natti tola. Garuu isin gaarummaa maal jetteetiin qabeenya maatii keenya kophaa ishii dhuunfaa ishiitii godhattee ittiin jiraattu. Kana booda ammaan ga'a. Amma qoricha ishii dhaqota. Maal jechaa jirtaa? Hin dhume ishii kana booda dhiiseeti. Hin dhume. Yeroo dhiyootti qabeenya kana waliin itti fayyadamna jechaa jirtaa? Harka keenya galuu qaba yeroo gabaabduutti harka keenya galuu qaba. Bar maatiin keenya baay'ee ishii jaallatu ishiidhaaf kennanii iddooni. Dhimma koo mitiin. Ani kanan barbaadu qabeenya. Ani kanan barbaadu qabeenya. Karaa kamitti fayyadamuu dandeenya ree qabeenya kana? Ati isa anaaf dhiisi sanatu beeka. Karaa humnaati moo akka waan jechuu barbaadu achiinis jiraanii. Fagoon dhamaayin karaa salphaa nu beeka. Garuu karaa biraa hin deemin nu fayyadu. Anatti dhiisiin jedhee isa maal rakkate. Anatti mura. Burtukaan. Akkam jirtu nagaa keetii gargar banne miti yaadoo koo jireenyi gargar nu fageessite Burtukaan jirtaa nagaadha jirtaa jira baay'ee si jaalanna haadhoo keenya maatii keenya qabdee bareechitee akkami Nagatano isano nagatani na yaddatani edetani gaddaa ture magana gaaftan bana komachaa turtee mitiire baay'ee si jaalanna garuu wama siyaan akkami fayyaan kee sun akkami xiqqooshii qubachuu dhaga'een ture ni beeki inni kun obboleessi keenyi kun hamaadha inni anumaafuu yaadu siifis yaadu inni hamaa ta'eera baay'ee yeroo mara na jeeqa namu afachaa mee waan ta'e godhetana jiru maal na toomaa barbaachisu gootu dha yamaan barbaachisu hojii inni bilaar baay'ee na jeeqaa maallee agar tullus kee buna sii kaadafis tunnishee kan ta'eega hojii tokkoo fi nu waamaa jiru na riifannaatiin deemna meetii ishii kana dhuguma hin bas lashi itti buuse Ugi namni waa'ee fayyaa kee baay'ee na yaaddessaa jira. Maali waanuma qaama kee ijaarullee si qopheessinee si fiduu dadhabnaa. Jireenya dhugi qaba. egaa hin deemna hin ariifannaa hin deemna. Nagaa ture gaa. Nagaan nu ture gaa. Sibiilaan dhugdanii? Amma irraa ollee dhugee. Dhugaa ollee nagaa nuuf ta'e haadhoo keenya nu jiraadhu. Qe'ee warra keenyaa sirriitti nagaa ta'e.
Nagara. Mahal ni may asumar na nga siya may unat maturtan. Ya uji na bata jiram tira sini ganjira mana. Malaka berbada ni. Malaka berbada sana ni. Aku ni jiram berbada sini mereka. Anak mati miam berbada uji na bata jira. Wah, saya malaka tu ni batin. Aku ni jiru sama berbada sini mereka. Saya ni batin nanti anak hamma messi cibica nak kena kamu berbada. Konkolatan sen depan, Milana sen depan, konkolatan depan. Ya, Rifat atau Nerga. Toleh, atap. Ada, bang. Apa kita melakukan ada tu? Ay, pemandito. Army ko madamagam. Doktor, maling mo na. Aba na gusto ko. Doktor, maling ko. Army ko doon maling ko. Agar tu, pemamit sih, hamba kana kita ini pati. Ya ada berpati sah aku nantinya seperti kena vici. Kam kana odin mu kana vici. Ada kana tipu usi waktu itu tuntani. Kana mau kita terapin kana tu sih. Hamba ada bercungka. Kana berbalik pati. Aku basamu. Ipina. Kita kasih wasit tiken, wasit tu movie. Hamba kana kita usi fikat tu ni berpati sih. Hamba nak berpati sih. Ishi. Oma tidak bicara. Ya, tentu lebih agak selasa malam kamu.
Ati jago takkitti malam badar mego. Arme, quanto così capo. Arme. godhaatii ala turaatii kan saala waan gurgurdan jechuun Ya Rabbi, agak macam itu. Hindu teh, abang mati kayaknya harga kau ganti juga karena buat gambar cuma ada cara matu jira. Mata ada berarti kok. Mama sudah. Ada kau kerja kini tadi kerja. Ada mama sudah. Ada tu berarti kau kerja. Kalau kerja kini sejarah tu kerja tak bayar ada macam itu tes. Bayar. Yaa harmee koo ani agartuun kee kophaatti ba'een ta'a. Ati garuu kan hin beektu. Harmee koo beela'ee kan hin beekne ani mucaan kee beela'eera. Mana keessa taa'een dukkanni hamaan natti mul'ata. Wayyoo harmee koo. Mana jajjabaadha harmeen koo sun namatti seenuudhaan amma natti bakka seenuu koo harmeen koo akka ijaatti ilaalu harmeen koo ana biraa deemte eessaan seenaa maaliif jajjabaadha. Isinis as keessa taa'u keessan maaltu beeka garaan koo ni shakkaa jira. Ilma bara tokko irratti akka adeemu sun qaba. Kanaaf ati maaloo kanaaf gadi jiru qabaate. Siqa kuma jettanii nyaata. Dola ani waan harmeen koo ittiin buute baruu dandeenya amma ammaatti waamsisaa keessa koo naannee tarii dhibeen kun ammatti itti jarjaree gonkuman ajjeessa jedhee yaadeen waan mashiin ittiin duutoo tombareef itti tola ture. Hayi gaafas xiqqoo hin haarte jennee si sodaannee malee obbolaan ishii lama ta'anii dhufanii seenanii akka haasa'anii
Osumaan turiin dafanii ariifatanii ba'an. Harmeen keessallee isaan duukaa gadi baatee tol deemtee ture. Waan isaas nuun galle seeraan inni hin dhume. Kanarraas geessi jennee yaadne malee gaafa sosoositti miira aarii keessa galfanneeti malee gaafa dhufanii turan. Wayyoo harmee ko bultee. Isaanumatu warra hamoota obbolaashii sun ajjeesanii jiru. Anaanis guyyaa tokko dhufanii mana kana keessaa na baasuun oolan. Isaan baay'ee hamootadha. Du'aa dhaquu barbaadu qabeenya kanaa jedhanii guyyaa tokko dhufanii na baasuun isaanii oolan. Bakka hin seenu sun qabu. Isaan ajjeese jechuudha. Ay, hin gaddi si waaqni jira. Kan du'e yoo du'e jiru si waaqni jira. Is hin boo'in hin gaddi. Isi bakka kanarra hin boo'in jajjabaadha. Maaliin hin boo'u? Harmee ko dhabanii sitti hin boo'u. Harmee ko. Isi hin boo'in. Keessatti hin gala. Gara manatti ol seenu. Isi bakka hin Harmeen boo'in. ko mana hin jiru. Keessatti hin galee seenu sana. Isi bakka inni kalee sadeen gaddaa yoo si gaafa hin boo'in kanarra. Hin boo'in isi. Isi hin boo'in. Jaldeemaan dhabne homtuus nu dhabne amma qabiitii mana keenya keessaa gadi nu bahe. Harmee ko ajjeestanii. Qabeenya maatii keenya gadhiisatu nu bahe. Akkamittan ba'anii isaan naqa. Haati keessa qabeenya maatii keenyaatiin ishee boonaa turte. Nadhiisaa isan seenaani. Kan gadi nu bahe siin jedhe. Nadhiisaa isan naqa. Kan siin jedhe. Nadhiisaa malee isa. Nu baay'ee nu barakartaa. Nu barakatti. Baay'ee gadi. Maalas? Kota ba? Maani du'a. Rakkoo itti nama duudha. Kota mucallifnaan qe'ee ormiidhaan. Kota ba qe'ee abbaa keessa qe'ee ormiidhaan. Nama lafa maanti chuu keessanii qofa. Baay'ee gaddis qe'ee orma keessa. Maali dha ta'u baay'ee. Ajaa'iba rabbiiti. Maanti chuu keessanii. Ajaa'iba rabbiiti. Maali du'a rakkoo itti nama duudha. Ajaa'iba rabbiiti. Iddoo akka guyyuu qabu. Eessa iyyuu deemu. Maali ani iddoo akka guyyuu qabu. Ani qabeenya hin qabu maaloo fi guyyuu biraan galannaa dhiisaa maaloo. As keessatti gahee olaanaa taphate ana dhawaatee qabeenya kana caalmaa isaanatu fudhachuu qaba. Haalli gotu kaaniin qoricha laatee fi kana jechi ana caalmaa isaanatu fudhachuu qaba. Ati jechuus dhiistu jechaadha. Kanaafuu hundi keenya lallalla seeraan koota. Ani qixuma keessa nan fudhachuudha. Kanaafuu kootu qixuma keenya fudhatta. Hin arginu uummanni isaa immoo akka inni bareedu kanaan akka inni nama hawwatu. Harka abbaa keenyaati laalime. Ya udah, Sim. Hojjetuu barbaadu jedhanii anis immoo harmeen kun raaduu ta'e bakka seenuu manuma keessallee hojjedheen bula jedhee dhufe yoo nama barbaadan tarii hojjechuu barbaadu jechuun dhageenyanii. Ati moo? Maal obbo Yoonaas namni hin filatamamu? Kan keetti mana koo keessa jirtu. Akkasin jedhamu abbaa obbo Yoonaas anis lafa seeruu barbaade waan biraadhu harmeen koo jiraatan isaanis qabeenya nurraa fudhatan sababii sanatti bakka seenuu dhabe maal obbo Yoonaas. Amma duuba biraan barbaadu baay'ee nana. Maal Baay'ee. Uruun isi baay'ee.
Ben. Isa mana ada beren ayah lagi. Benu. Dia benar. Oh, jadi. Armeeko ani kanan sodaadhe narra ga'eera. Ani agartuun kee goodaatti bineensi na nyaachuuf arjoomuun kee illee nama naan buusu laata. Uff yaa Armeeko tokkittii ko'a. Bicha. Maal taate? Maaloodha maal taate maaloo? Kai booyi kai. Kai meeqoo? Jisu. Kottu mee keessumaa fideeni ta'e. Mujayo, maal taate eenyu taasifte eenyudha maqaan kee? Maqaan koo Agartuudha. Agartuu. Maaloo maal taate? Armee koo mana qaba. Haadha kootu na guddise. Abbaan koo balaa makiinaatiin yeroo armeen koo karaatti na baattu baddalan. Ergasii isaa tokko haadha abbaa taateetu na guddiste. Haati koos sababii dhibee waliin obboloonni ishees miidhanii sababii sanatti duute. Obboloonni ishees baay'ee jaalatamu waan ta'eef qabeenya warri ishee irraa fudhachuuf jecha ishee ajjeesanii. Anis immoo armee koo baay'een jaaladha. Nan ishee sassabatu otuma sassatu armeen koo na harkaa baddalamte. Isaanis dhufanii qabeenya armee koo narraa fudhatan anis goodaatti hafe lafa seenu dhabe. Amma kunoo natti gargaraa'e mana keessa hin jalatu rafe. Armee koo dhabe goodaatti hafe. Bakki maal goodaatti hafe talmoo koo nusin guddifadha. Imboy. Nusin guddifadha. Dhuguma jettu. Kan uffata kee jijjiirradhuutis nyaadhu ilmoo koo kan nusin guddifadha. Uffata jijjiiriifi. Walgahii faccisaa waan jiruuf hojjettoota hundumattuu naaf sa'aatii booda irratti. Hello Armeeko, naguma jira homaan jedhu. Hojiin gaariidha. Amma xiqqoo ishii hojiirra hin jira.
Nan fara kongo. Tole armeko. Boradaa jiraatu qilleensi ture. Deemneetu barbaadne. Maal goone ammas hin ta'u hin argamu. Maal goone hin ta'u. Jirta? Jirtu. Nagaadha. Akkamitti? Diyaar. Nagama. Guddatti obbo. Nagaadha. Akkamti? Jirta? Jira. Akkam ofii? Omaan jedhu. Naguma keeti? Waaqaaf waaqaaf. Maal baay'ee natti jijjiiramte? Maal kanan guddadhe? Ereerraa. Akkam ofiiti? Jira ka akkam isin? Maal jenna kun? Barumsa akkam gootan? Barumsa xumurre kun ammoo hojii barbaade zimmannee deddeemaa irra. Miti. Bakka barumsa xumurre irra. Akkamitti naguma? Ani naguma kun waaqaaf. Akkamiin maalirra jirta? Ani kaa hojii qabadheera amma. Hojii argattee? Hojii argadhe. Baga gammadde baga gammadde. Ani garuu waan tokko si gaafadha. Aadaa dureettiin eessa deemte? Isheen waggaa sun bakka hallumti ta'uu fidinaan deemte. Araba jeete moo maal jedhani? Araba deemte? Araba jeetanii malee bakka argisiisiidhaafis dawalee hin beeku beektaa achumaan gargar facaane hundumti keenya. Wayyo baay'een gadda yeroo sanatti illee waan ani guddadhu bakka maatii eebbifamu argadhe anis guddadhe irra ga'e isinis kunoo guddattanitti waaqayyo baay'ee nan galateeffadha anshimmoo baay'een gadda isinis immoo hojiin argattu jedheen abdii guddaa godhadha guyyaa biraas biyya kana keessa jirra waan ta'eef wala gara ammaaf nagaa ta'a. Haa ta'u ishee haa ta'u ishee. Haa ta'u yeroo maal fakkaatti baate? Abba. Dhuftee dhala koo? Naguma. Jirra naguma. Jirta? Akkam. Baga nagaan dhufte? Amiin amiin. Kootu kaaseeni? Harmeen jirti? Jirti. Keessumaa simatu? Kootu taa'e? Hojiin gaariidha. Akka kun amma jarjaree dhiisee dhufee jiru. Piroojeektii tokko hojjechaa jira. Amma kaa yaadanii ta'ee malee. Ishoo dalaga ishoo. Bareeda. Harmee abba yeroo sana otoo isin na guddifachuu baattanii balbala irraa fuutanii akka dhala keessatti otoo na guddisuu baattanii ani namuun baduu ture. Garuu immoo badee qaatanii boolli koo dambii magarsatu. Garuu isin immoo na guddistanii akka dhala keessatti na kunuunsitanii na guddistanii barumsa koos fudhadhee sinoo egeraan haadha koos hin boqota burtukaana isaati koo egeraan ishii waqqafamti yoo hin taanaan ani dhala keessatti ta'ee guddadheera. Kaayyoo haadha koos galmaan ga'eera. Anaati koo feetus kalmutu guddaan sin galateeffadha. Guddaa tokko sin galateeffadha. Namni isin hin mul'atu. Taa'e. Amma dadhabee dhuftee dharaa kanaa yaaduu jaalladha. Akkamii hojiin alatti? Maal jedhu hojiin abbaa yeroo ammaa jalqabaatiif ta'e natti faale malee. Maal jedhu? Piroojeektii moo piroojeektii jettee tura? Piroojeektiin jedha abbaa isin kaa nama duriiti kaa beekan waan akkasii kaa. Ma barsiisaa sinan barsiisa laaftooti fidee dhufaa. Fidee dhuftaa? Nteessu taa'e. Harmeen akka biraatu. Maal jettu? Barbaadee sila gaafa gaadhanis. Turte. Harka wala galee.
galateeffata. Guyyaa kana lannuu shilaadhaan dhufee bisma kaasuusi. Nyaatu baada lafa. Nyaata abba. Shiroo baay'ee kana iyyuu dharreen ture. Nuti. Abba adna dursa. Ishoo. Alp. Baga nagaan nuu dhufte nuti si yaadneedha baay'eenuma. Anu si yaadeera abba. Dulloomtanii ta'ee galmale. Egaa isa nafani maal godhu. Akka kee kanatti fiigneetuma dabarre. Nyaata. Galmalee nyaata. Minaan dabala nyaata. Egaa. Biasa monggol lah. Sini bicara. Hai. Ya Allah, silakan Tuhan. Ya makan. Lupa duka masak. Salah. Asma dan manta dengan. Oma. Manta berapa? Sudah temu ya makan ke? Makan ko bacanya. Manta berapa? Kami mantan. Aku dirinya aku kasih nama dia mantan. Chandra jerat tu deh. Semenjerata. Narun deh. Asmara ya, aku mau jadinya aku tukar mah. Macam kamu tu? Begono, muka buati. Kash. Kayak. Sana. Mana sebenarnya mereka? Sana mana kisah? Asma bayi kau belum kayak. Makin kamu ada kau apa? Baku majirnya kota Siwante. Pagoda man desa. Pabon belum pas tragedi. Sadat. Mau juga bilang memata sih Mau kesempatan ya tidak mungkin. Tahu kan apa? Lagi, mas. Lutu kotor ya. Lutu kotor ya sementara. Lutu kotor ya sementara. Lapor bang maru ada.
Dari kau tu ya. Lagi aku nggak kotak, warna nggak kotak. Coba pindahin kamar. Amma, anu sindandawaan dulu. Uffata keessan jijjiirratta, shaaworii sin galta, amma achitti waan walitti hin qabaate. Anaama. Tole. Sama nama jiraatta wanta rakkatu hin qabdu. Uffata sin nyaata sanuus hin danda'a, mana summa sin jenna. Guddaa galatooma. Rakkoo hin qabu. Ani nama carraa akkanaa qabatu hin turre. Rakkoo hin qabu maali? Carraa waaqayyootu namaaf kenna. Anis immoo waaqayyootu bakka kanaan nagahee malee dandeettii mataa kootiin miti. Nama rakkate gargaaruun immoo waaqayyootu dubbate waan ta'eef sababii sanaaf si gargaara rakkoo hin qabuuti. Amma keetti shaaworii gahu. Cubaan nyaanni nyaata. Kai. Right. My luck, this. Kau jadi macam tu re? Lagi, ada makan kayak obelesa harga deh. Obelesa harga deh re? Obelesa harga deh. Baik pak. Macam mana? Kota. Dora. Akasi, bayi nanti kalau nak boleh sarga temar mati mata ni reke kan dia. Mati tak ada beda, albara. Baca. Maka mana kita kumpulan tu juratu, sudah ada masa kumpulan tu kisah kumpulan tadi juratu. Aku buat aje kayaknya sampai ini semua. Tadi antara kau tak ambil itu kau masih juratu lawan tadi. Kau pergi je banget sih. Aku sendak. Singgah. Sering tu lah. Bayo ni dan. Raga ni lah. Asyik sejalan lah. Asal rajin tu kan, asal kes mani kes juratu. Ni atas aku. Singgah. Atau kau ani oji tu dia memang tu cara nak. Sa? Tuh. Oji tak sampai tak? Nagano bel. Mana cerita sah? Asal kau itu mah? Asal entah. Angke rakan ramu. Gaman ni kerjaan. Ati nanti garu bayi nama cara kamu tur deh. Wah, ini saya nak ni jiri. Asyik kes makanan tu kita ni. Karena ni dah antri ada apa yang dia. Akan siap berterus. Anak tu bela nyata nanti ni kerana gara mana kita berarti kan. Isang bayi nama gari dah. Anis gafar dua aku makin terus mandi ni karena tahu tu. Ada kumbi kondisi bayi. Masa tu karar merundi rado. Gafar kau nak gani nak muda ni gana ni tu ni nas kesi rado nanti kan. Orang kesi kita nas kesi bone tu ini rado. Wah aku masih nak kalau gasi karun bayi gana kita. Wah aku masih ni. Andi lewat kayu bayi gana kita. Nore. Tak. Dah. Jerah. Kami buat selintai. Serit. Ni dah. Bayi pintai nade. Bayi kan. Zaman majurinya marga pandare. Wakai sadar kakak nula te wakai sina episode.
nama carraa qabu taanii dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoo guddaa sinaa eebbisu nuti nama karaarra jiraatu nama jireenya gaarii hin jiraanne turre waan ta'eef haalli nuti keessa turre baay'ee mijataa miti haadhaaf abbaa keenya illee hin beeknu ganamaan carraa akkanaatiin karaatti baanee uffata gaarii uffannee hin beeknu nyaata gaarii nyaannee hin beeknu haadhaaf abbaa hin beeknu baay'eetti jireenya gadadamaa keessa turre waaqayyo sinaa eebbisa gaa carraa akkanaan gargaartanii nuufillee haadhaaf abbaa nu taatanii. Rakkoo gabaadha haadha korraan baradhee gaarummaa isaa ta'uu gaarummaa hojjetus gaarummaa hojjetus haadha korraan baradhee yeroo kamiyyuu gaarummaa hojjechuun ofiif malee nama biraatiin miti. Isinis immoo dhaloota daandiirratti fudhatu hin taane dhaloota bakka guddaa gahee addunyaa jijjiirudha waan ta'eef hamaa tokko gada kan barbaachisu kuni anis akkuma keessan kanan ture yeroo dura anis akkuma keessan kanan ture haadha koo dhabee daandiirran ture garuu anis maatii gaarii argadhee guddadhee narra gahee waaqayyo immoo maatii gaarii namaa kenna yeroo kamiyyuu nama carraa qabuudhaan nama akkasii kan argatu jechuudha. Kanaaf isinis jajjabaadha. Wayyoo isinis akkasuma turtanii jechaadha dhugsa. Akkasuma ture. Yoo yeroo sun barbaarreeraan maal qaba? Ericha immoo walina gaaruu ka'a maal eessatti waaqayyo guyyaa qaba kamis ta'u. Dhugaadhaanis haadhaaf abbaa kiyyan beeku immoo bakka haadhaaf abbaa kiyyaa butanii haala kanaan na gargaaru keessanitti baay'ee isin galateeffadha isin baay'ee nama gaarii. Rakkoon qabanis obbolaa dhiiraa akkasitti obbolaa dubaraas hin qabaatu gosa qofa qabdu ture. Anis immoo obbolaa dhiiraas lamaan argachuu kootti baay'ee natti gammada. Tillee baay'ee gammada dhugaa dubbachuudhaaf. Hello. Hello Nduma. Akkami naguma keeti miti waan as barbaadeef beektaa? Dhimma cimaadhaafanii haannaadha bilbiliitoo koottumee waliin mari'anna waan guddaadhaaf as barbaade. Lagarra danfa. Abdi, putih kabar kota. Dapat. Ini tuh ya. Mana tuh buat? Buka. Sini bosot teh. Enak kali udah. Bundi sama yang mereka. Nyatu tuh memang kanapi.
beektu waan isin barbaadeef agartuun qabeenya horattee mooraa guddaa wayiitti galteetti. Amma dhannee daawwachuu qabna. Wayis immoo qabannee fidhachuu qabna. Beektu miti immoo waa fudhannee fidhanna. Martumtiire. Manni ishee keessatti galte isa kana? Ishiin dubbatti haftu. Immoo seenaa gaggaashiin dhuftee tokko karra banuu dhuftu. Aannan yeroo qosa qosa ishiin dhuftee karra bantii yeroo sana nuti immoo waan itti goone kenninaa fi gaggaashii isaasuma irratti umura. Akkamitti dhuftan garuu? Akkam agartu? Akkam? Nagaa keenya baay'ee guddatte as keessa jiraachaa jirta. Agartu jaabbaleetti keenya jirta nagaa. Anis qabannee jirra. Akkamitti yaadatan garuu? Maali yoo isin irraa fanne akkuma jettu laallee tuuma malee. Baay'ee namatti. Jireenyatu walirraa nama fageessa. Jireenya. Jireenya yeroo irraa si fageessanii? Haaluma jireenyaa sirraa nu fageesse malee mucaa haadha keenya dagachuun nuuf malu. Waa isin immoo kan dagatanii kunuuna yaaddatanii dhuftanii. Akkamitti si daganna si taa'ee? Si daganna. Akka reebaa jiru nan dhufa. Manichi waan ajaa'ibaadha. Siini dhaggeeffadhu. Achiis garaafillee keessaa illee amma siini magaa waan ajaa'ibaa kanatti goonee fiira ilaalee. Maal qabeenya akkamitti horteen jireenya eessaa fuutee horte? Nora, seenaa. Jaawwicha siin baay'anii? Ateen Dhuftee? Dhuftee kottu taa'edha. Taa'i. As ce'i. Tarree kulaatii taa'i malee maa? Baay'een nama dadhabsiisa biyyaa irraa. Si dadhabsiisee? Baay'ee dadhabee. Si dadhabsiisee miti? Kana galtoota ture. Jaabbaleetti keenya. Akka namaaf miti akka waaqaatti jaalladha. Dhugaa bakka deema. Maali? Yeroo biraa deema. Nyaata isin qopheessa. Bakka deema. Waan barbaadan. Waan kanatti Hin deemnan gala. haadhaan maal taate? Maali? Agartuu jedhe. Ishii dabaadha. Waaqessi wajjin haadha. Maal taate? Garuu qotaa hojjetu. Buleetti keenya duraan namni miti. Arrammoo ishee galaafachuu qabna. Borummoo nu dhabama bara. Nu dhabama hojiin kun mataa keenyatti deebi'aa jira beeku. Nutti deebi'ee. Way cubbuu haadha ishee nuuf ba'aa jira arrayyuu. Amma ishee galaafachuu qabna. Buleetti keenya qabnee azanii hojjechuudha.
Akkana shi yoo abbo. Baga shi of abbo. Isa.